gaafinti yatatakatti ummataaf siramsa qaba isin warra achirraati fillee yoo ari fillee artistoonni ija ummataati ija fagollaaltee daftee waa hubattu kennaa uumatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatti hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa ummata barsiisu hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti isin hojii ummataati kun hojii ummanni jaallatu hojii ummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabnaa isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetan takka gaafin tiyyatana isin suuta achitti gaddeebi'a. Joor kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara biyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen ummataa lubbuun qabsaa'ota absoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan ummanni beeku waan achi asii hin qabne. Ummanni kuni jawaariin kaleetiif, jawaariin hadhaatiif, jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kun baatamatee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u ummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbi kalee irraa haasa'e. Akkas yeroo ta'u ifaajeen ummataa suni dhiini qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoo ta'e na balleesse gaafa sanillee gaafa holomoniyaa galma holomoniyaati jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo ummanni Oromoo harka 90 ol fide Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana ga'e akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomoniyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beektan gaafa san gaafa galma holomoniyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gargaarutti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleeyyoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleeyyoo jennaan dhagaamu kan socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoota akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon gammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahe ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafattame Itoophiyaa jettan gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu
kun ummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromootiin, maqaa Oromiyaatiin, maqaa bilisummaatiin, maqaa walabummaatiin. Isin duwwaa waamtu uummata keenya onnee hidhachiifne, surrii hidhachiifne, wanne isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin, mirga biyya ofiitiin, akka biyya ofiitiin gonfachiisuu fi malee akka nama ol ba'aangootti ol haa ba'uuf gabuu ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka isaan irraa hin sochoone. Dheengadda dhufee balbala irra ga'e Oromiyaa wala ba'umtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo feete uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga uummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuun hin oolu arraasitti jira. Qabsoo hundee leertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kennaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii teessan san. Tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hoogganaa ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hoogganaa kafaa'oo teemi akkanayyuu Jawaar